raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafa jirtanitti nageenyi keenya kabajaa isin haa ga'u. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabanne isin dhageechifna. Oduu waliin Gurmeechaa Gammachuuti. Sirbi Haacaaluu Hundeessaa albamni sadaffaan mata dureen maali mallisaa jedhuun qophaa'ee yaadannoo waggaa tokkoffaasaa ilaalchisuun gadhiifamuuf jira. Maxxansa qondaaltota olaanoo fi dabbaloota bilxiginnaa irraas shira filannoon sobaa qabu hubachuun danda'ameera. Paartiin Izeemaa dorgommii filannoo Finfinneetiin mo'amee jira kanneen jedhan ijoowwan oduutii amma oduu tokko tokkoon. Ajjechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa bara darbee waxabajjii 29 bara 2020 raawwatamee walqabatee uummanni Oromoo fi dinqisiifattoonni isaa biyya alaa fi keessaa kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa isaa bifa addaatiin gaggeessuuf qophii irratti argamu. Ajjeefamuun goota kanaa biyya Itoophiyaa keessatti gaaga'ama lubbuu lammiilee hedduu dhaqqabsiisuun kan yaadatamudha. Sababa kanaanis hayyoonni hooggantoonni qeerroo fi qarreen hidhamanii fi dararaa argaa jiran muraasaa miti. Guyyaa yaadannoo wareegama isaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuunis albamni isaa haaraan mata duree maali mallisaa jedhuun qophaa'ee uummata bira ga'uuf akka jiru odeeffanneerra. Albama haaraa kanas jaalattoonni isaa orjinaala isaa bitachuun sadarkaa isaa akka ol kaasaniif macha gama isaanii akka godhan gaafatameera. Gurgurtaan isaas biyyattiitti sadarkaa olaanaa akka qabatuuf hojjetamaa jiraachuu qooda fudhattoota qophii albamicharraa odeeffanneerra. Filannoo marsaa jaaffaa jechuun bilxiginnaan afaan qawween gaggeesse kana irratti namoonni hedduun jumlaan hidhamaniiru. Filannichi adeemsifamuuf torban tokko yoo hafuu fi jala bultii isaatti namoonni hedduun kutaalee Oromiyaa garaa keessatti hidhamaniiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti jala bultii filannoo irraa eegalee manguddoonni fi qeerroowwan hedduun waraana mootummaatiin akka hidhaman maddeen keenya gamasii himaniiru. Akka maddeen keenya gamasii jedhanitti sababa humni waraanaa magaalaa guuteef namoota hidhaman hunda addaan baasuuf rakkatanis
namoota 15 kanneen hidhaman keessaa maqaa isaanii raadiyoon Dirree Shaggaritti himaniiru. Isaan keessaa Sultaan Giddii, Toofiqoo Aliyyi Ibroo, Imaan Ahimadiin, Muddasiir Ahimadiinii fi Dhugomsaa Muusaa maqaan eeramee jiraachuu hubanneerra. Namoonni 15 maqaan isaanii eerame malee kanneen maqaadhaan adda baasuun dadhabame heddumina akka qaban maddeen keenya gamasii dubbifne addeessaniiru. Aangawoonni olaanoon paartii Bilxiginnaa Daani'el Kibratii fi Taayee Danda'a filannoo dimokiraatawaa fi uummata hirmaachise fakkeessuuf odeeffannoo dogoggoraa tamsaasuun uummata dogoggorsuun isaanii hubatame. Aangawoonni kunneen suuraa hirmaannaa hawaasa filannoo irratti agarsiisu tokkichaaf odeeffannoo garaagaraa waliin fakkaanne fayyadamuun uummata dogoggorsiisaniiru. Suuraa gorsaan Abiyyi Daani'el Kibratii hirmaannaa buufata filannoo Qulammii Kuraa jedhee maxxanse hoogganaan Bilxiginnaa Oromiyaa Taayee Danda'aas kan buufata filannoo Haqaaqii Qaallittiiti jechuun fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseera. Dabballoonni Bilxiginnaa hedduun illee miidiyaa hawaasaa irratti suurota wal fakkaatan maqaa buufata godinoota garaagaraatiin dhoobaa oolan. Dhimma kana kan hubatan wahayyuuleen Oromoo tokko tokko gocha dabballoota adiin gurraacha jedhaniiti jedhan. Fakkeessaa fi gowwoomsaa mootummichi uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru akka balaaleffatan dubbataniiru. Filannoon kijibaa kuni adeemsifamus dhiisus uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Garuu filannichi hirmaannaa uummata bal'aa akka qabu fakkeessuuf soba hangawoonnii fi dabballoonni mootummaa gochuu irratti argaman kan seenaaf taa'udha jechuun balaaleffataniiru. Suudaan waldhabdee hidha guddicha laga Abbayyaa irratti uumamee fi Itoophiyaan furmaata osoo hin laatin waliigaltee biyyoota yaa'a Abbayyaa gadi malee guutaa waan jirtuuf hawaasni idil addunyaa Itoophiyaa irratti qoqqobbii akka ka'an fedhii akka qabdu beeksiste. Ministeerri Haajaa Alaa Suudaan Al-Saadiqii Al-Mahidii Itoophiyaan waliigaltee biyyoota yaa'a Abbayyaa gadi malee fi waldhabdee uumamee furmaata osoo hin laatin bishaan guutaa waan jirtuuf hawaasni idil addunyaa Itoophiyaa irra qoqqobbii kaa'uu akka qaban beeksisuu ishee Ijipti Deelii Niwus gabaaseera. Ministeerittiin Itoophiyaa marsaa tokkoffaa hidhichaatti bishaan wayita guuttee dantaa keenya miitee jirti erga jetteen booda Itoophiyaan seera idil addunyaafillee bitamuu akka qabduu fi rakkoo keessoo ishee mudate irraa fooyyoftee nagaa fi tasgabbiin akka bu'u hawwii qabdu ibsachuu ishee Ijipti Deelii Niwus fuula marsariitii isaa irratti gabaaseera jechuun Liiban Jaarsotu nu gabaase. Galmee barreessaa fi qondaala siyaasaa ABO obbo Yaasoo Kabbabaa hordofaa jalatti himatamaa turan turtii waggaa 2 booda hiikaman. Namoonni 6 kaleessa waaree dura mana murtii caffee tumaatti dhiyaatanii bilisa jedhamanii gallakkifaman. Obbo Yaasoo Kabbabaa, Obbo Efreem Galataa, Obbo Fiixaa Caalaa, Obbo Galaanaa Waaggaarii, Obbo Firaa'ol Indaaluu fi Adde Taaddaluu Yoonaas yoo ta'an ilmaan Oromoo kunniin balleessaa tokko malee waggaa 2 guutuu hidhaan dararamaa turanii kaleessa mana hidhaa Qillintoo irraa hiikamuu isaanii barameera. Filannoo paartilee Oromoo kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo dorgommii keessaa dhiibee baasee paartilee Amaaraa kanneen waa hin Bilxiginnaa ta'an qofa hirmaachiseen Finfinnee keessatti ni mo'ata jedhamee akka malee kan odeeffame paartiin Izeemaa jedhamu kan Dr. Biraanuu Naggaatiin hoogganamu mo'atamuun isaa beekame. Paartiin Iskindir Naggaatiin hoogganamuu fi Finfinnee Oromoorraa baraarra dhaadannoo jedhuun kan beekamu Baaldiraas kan jedhamus Finfinnee keessatti akka hin mo'anne gabaasaaleen ibsan gadi bahaa jiru. Paartileen Amaaraa 3 Izeemaa, Abinii fi Baaldiraas Finfinnee Bilxiginnaa harkaa baasuu yeroon isaa amma jechuudhaan dhaadataa turanilleen Bilxiginnaan olaantummaadhaan akka isaan mo'ate beekameera. Boordiin filannoo Itoophiyaa sagalee buufata filannoo maratti kenname ida'ee bu'aa sagalee waliigalaa haga yoonaa kan hin himne ta'ulleen sagaleen buufataalee hunda waan maxxanfamee jiruu fi keessumaa kaadhimamtoonni Izeemaan dhiyeeffate gurguddoon kanneen akka Dr. Biraanuu Naggaa, Obbo Girmaa Seefuu, Obbo Andu'aalam Arraaqeefaa akka hin milkoofne baramee jira. Dr. Biraanuu Naggaa Itoophiyaa Oromoo irraa baraaruufan paartii hundeesse jedhanii nama dubbatan yoo ta'an, Obbo Girmaa Seefuu ammoo filannoon booda kan marii biyyaalessaa gaggeessuu danda'u warra filame qofa. Paartileen biraa yoo fedhan akka taajjabduutti argamuu danda'u jedhanii fuula feesbuuk isaa irratti dhiyeenya kana barreessuu isaaniitiin akkan ka'e qeeqamaa turuun isaanii ni yaadatama. Kana barreessuun Obbo Girmaa filannoo kanarratti isaanis paartiin isaanis akka mo'atu abdii guutuu qaban irraa kan ka'e akka ta'e qeeqxonni isaanii himaa turan. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
karare imimani lakurobse lakurobse gafi jara hedu enyuna debise gafi gara danfo enyuna debise dano tasabu arjo marabiti malumaf gadadon anatti marmarti malumaf gadadon anatti marmarti Jala fagate hawi garakotis hawi tatafte insene leda kinubane insene anatin fakane kayo sakos in evening dagane kayo gaum sakos in evening dagane hawi anawi ko male seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna akkasumas saboota Empire Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne kitaabota seenaa irraa kan dubbisne akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina seenaa fi seexaa. Dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa keenya seenaa fi seexaa torban darbeetiin waa'ee gooticha Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti xiinxala qorataan seenaa Dr. Birraatuu Qana'ii dookumantarii waggaa 3 dura qophaa'e keessatti kennan akka sagantaa kanaaf ta'utti qindeessinee isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akkuma beekamu seenaan Jeneraal Taaddasaa Birruu hundeeffamaa fi sochii waldaa Maccaa fi Tuulamaa waliin walitti hidhata guddaa qaba. Sirni mooticha Haayila Sillaasee waldaa Maccaa fi Tuulamaa ugguree gaggeessitoota isaanii kaan ajjeesee kaan ammoo hidhee wayita balaa guddaa dhaqqabsiisetti Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti murtii du'aa dabarse. Takka ture garuu oolmaa bara fonqolcha mootummaa Jeneraal Mangistuu Nawaayin mooticha irratti adeemsifame ture irratti Jeneraal Taaddasaan fonqolcha sana fashaleessuuf oolan yaada keessa galchuudhaan mootichi murtii Jeneraal Taaddasaa du'arraa gara hidhaa umurii guututti jijjiire. Murtii hidhaa umurii guutuu kanas mootichi gara hidhaa manaa yookiin house arrest kan sirni bara sanaa Gizoo jedhutti jijjiiree Harargee galamsootti erge. Jeneraal Taaddasaan hoggaa galamsoo turanitti naannawa sana gara biraa hin deeman malee namaan wal arguu aanaalee naannawa sana keessa deemuu hin dhoowwamne ture. Qawwa kana argachuun Jeneraal Taaddasaadhaaf boqonnaa haarawaa qabsoodhaaf baneefi. Tokkummaa faarsaa tokkummaa damnaa karaa dheeraa faanee karaatti maafnaa hayyuun keenya hin bulu kan bulus hajaa hin oolu alaalatti wal baqataa gumaa walii nyaachuu gandatti wal himataa keenya faloo dhibee lammii koo faladhu jaarsa qabadhu waamii uumaan araadamii sammuun gadaa kalaqee arda'ee sadaqee gadaa damnee gadoon bullaa
kunis faloon dhibee maaliif teenyee walilaa. Yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya garaano sadabe yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya kulluun farda kiyyaa daale kooraadhaan gangalatee daale kooraadhaan gangalatee daale kooraadhaan gangalatee. Abbaatu imalee ijoollee goota baay'ee dhalatee ijoollee hayyuu baay'ee dhalatee ijoollee hayyuu baay'ee dhalatee kormee maaloo. Jeneraal Taaddasaan bara galamsoo turanitti wanti isaan irratti xiyyeeffatan dammaqiinsa uummataa guddisuu fi Oromummaa gadhaabuu irratti ture. Kana malees beektotaa fi qabsaa'ota Oromoo bahaa hanga dhihaatti jiran kan dhoksaan gara isaan jiran deeman waliin wal arganii gorsa kennuu irratti xiyyeeffatan. Akka buleeyyiin dhimma kana quba qabanitti addi bilisummaa Oromoo ABO'n akka hundaa'u beektota Oromoo kan akka Baaroo Tumsaa waliin Jeneraal Taaddasaan mari'ataa turaniiru. Qabsaa'onni gaara mul'ataa keessa turanis Elemoo Qilxuufaa dabalatee Jeneraal Taaddasaa waliin dhoksaan akka mari'atan gameeyyiin Harargee qabsaa'onni bara sanaa oggaa ragaa bahan agarra. Sagantaa har'aatiin dookumantarii televezyiinii waggaa 3 dura qophaa'e keessatti qabsoo Jeneraal Taaddasaan gara galamsuu sagantaa har'aatiin dookumantarii televezyiinii ganna 3 dura qophaa'e keessatti qabsoo Jeneraal Taaddasaan bara galamsoo turan sana gaggeessaa turan namoota isaanitti dhiyoo turanii fi isaan waliin qabsaan irraa dhageenya. Namoonni ragaa bahan marti gaabbii fi marartee miira imimmaan isaanii qabachuu hin dandeenyen himaa turan. Kaatahoo ishimalli kormee maaloo tiikiin dandayu lammiin ijoollee tiikiin dandayu lammiin ijoollee tiikiin dandayu lammiin kormee maaloo hin sussuufine gurbaa ijoollee hantuu taatu sussukaa ijoollee hantuu taatu sussukaa kormee maaloo buburraa gida badhuu koomee eenyaan baashisitu kaa koomee eenyaan baashisitu kaa. Yashimalako wahu yashimalako wahu kome yashimalako kome yashimalako kome anasanyi wabo anasanyi taade anasanyi alamo anasanyi mammo sanyi Hussein Bune kambaka tembele anasanyi lecha akamiri lecha. Ragaa kana keessatti namoonni yaada kennan Jeneraal Taaddasaan akkamitti akka Oromummaa gadi dhaaban, akkamitti akka uummata dadammaqsaa turan, akkamitti akka daangaa amantaa Oromoo walakkaa, akkamitti akka daangaa amantaa Ormi walakkaa Oromootaa dhaabee saba isaanii addaan kutan cabsanii Oromummaan akka amanteedhaan hin daangeffamne godhan nutti himu. Obbo Ahimad Muhammad Bisdiimoo gooticha bara sanaa Jeneraal Taaddasaatti dhiyaatanii fi Obbo Amin Aliyyi waa'ee Oromummaa irratti Jeneraal Taaddasaan akkamitti akka gorsa isaaniif kennaa turanii fi akkamitti akka Oromummaatti bu'uura godhan wal duraa duuban akkasitti nutti himu. Jeneraal Taaddasaa Birruutti wal bandee galamsootti wajjin haasonnee haala gartee uummanni Oromoo gabrummaa keessa jiru kana nuti abbootiin teenya qaraatiin qabdu nutti illee himne beekta. Jeneraal Taaddasaa Birruu nutti himee akkanatti isin Oromoodhaa dachiin tun teessanii gabrummaa jala jirtanii akkana jee waa hedduu nutti himee Oromoo jechuun shanyiidhaan amantiidhaan osoo addaan hin bahin ilmaan Booranaa Bareentuti maqaan keessan Oromoodhaa ji'eete hagachi keessa jiru san wajjin qaraasisaa turre jechuudha. Obbo Amin Aliyyi ammoo akkamitti Jeneraal Taaddasaa jala bu'anii barnootaa fi gorsa waa'ee Oromummaa isaanii irratti akka hordofaa turan akka armaan gadii kanatti himu. Gaafa sun nuti barumsi kanaan jiru namni Oromoon akkatti itti dhagamtee si jala hoogganamtu nama 2-3 wanni itti dhagamu garuu gabrummaa isarra jirtu hin beeku ba'aarra jirtutti ni ulfaata itti dhagama garuu maqaa kamii waan jiruun si jala socho'uun itti ulfaatte. Hayyee eenyu jennee ofaa yaamnu jedhanii beekaa isaanii jagna isaanii gaafataa turan Oromoonni Harargee. Maaliif yoo jedhame sirni bittaa nafxanyaa ummatichi akka amantaa irratti hundaa'ee lagaan daanga'ee wal wallaalee bitamuu fi mijatutti
akka of wallaalutti akka maqaa ofiitti salphatutti shira hedduu xaxee ittiin taphataa waan tureefi. Oromummaan egaa qabsoodhaan wal barsiifachuudhaan walitti himuudhaan deebi'ee late malee badee ture. Qaanqee duraa Oromummaa jettu kan ammoo Jeneraal Taaddasaatu galabsutti gadhaabe. Sheekatti dhayna. Jimaa fudhannee sukara fudhannee itti dhayna. Maal haajan isin dhuftaniif lakkii waan jabduu dhufne. Maali wanni jabduun maqaan nurraa badee maqaa san barbaada dhufnee jennaan. Maqaa akkam. Amma kun Somaalee jedhama. Kuti maal jedhamnaa. Obbo Muhammad Saadiqis akkas jedhu. Nuti Oromummaa uf barsiif. Oromoon namni tokko namni an Oromoo jiru. Oromoo jennaan gaafa san namni nama jeessa. Boyaasin Muhammad ammoo Jeneraal Taaddasaa Birruu biyyi kun biyya keenya garuu gabrummaa jala jirra jedhanii nu barsiisan jedhu. Biyyittii tun biyya teenya. Nuti jirru kana gabrummaa abbaan lafaa wanni kanatti gartee wanni jala isin bulchuuf gabrummaadhafi. Isin gabrooffatuu isaati. Dachiin dachii teessan biyyatti biyya teessan bilisummaadhaan qabnee Haayile Sillaaseen akkanatti isin hacuucee akkana isin godhutti jiraadha bakka girtsiidha. Najjaashee Ismaa'il Ahmayyuu Ahmad Alhaadii hundee jennaani Ahmad Taqii kana isaan kana. Warri ifitti dhiyeessee haalan waan qabsoota ittis barsiisa. Finiinsaadha warri turan as keessatti eessaani jara cimina qabu seenaallee warra qabu warra boodallee ishumaan godhamanii du'u ture. Obbo Sultaan Aliyyii qabsaa'an Harargee keessa qabsaa'ota turan waliin wal quba qabaachaa turan ammoo eenyu faa harka lafa jalaatiin Jeneraal Taaddasaa waliin Harargeetti akka wal qunnamaa turan akkanatti ragaa bahu. Sanyiin Oromoo haa facaatu akka miciree wayyaaletti haa facaatu jedhee gorsa kana nuuf kennu isaan. Biyya keessa yaalii halkan keessummaa bulaa guyyammoo uummata mootummaatu wajjin halkan dhaamsaan dabarsine. Eenji akkamitti oduu jennu oduu gosa facaanu akka killee lukkuutti akka seeraan ajjeessine qabsoon teenya akka daraartu akka lafa qabattu nuun jedhanii hayyama isaaniitti jaanitti biyya kana guutuu keessatti biyya gammas. Obbo Sultaan Umarees qorataan aadaa fi seenaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Habroo waa'ee sochii Jeneraal Taaddasaa fardeen isaan yaabbatanii uummata dammaqsuuf qabsaa'ota qunnamuuf isaan yaabbatanii socho'an fa'aa akka armaan gadii kanatti dubbatu. Baadiyyaa keessa deemaa ture Jeneraal Taaddasaa farda lama qaba. Fardi isaa maqaa qaba caalaa tokko caalaadha tokko duulaadha. Farda sanuun deema jechuudha baadiyyaa. Habroo keessas ta'e bookee Daaroo Labuu kana bakka hin deekin hin qabu Jeneraal Taaddasaa. Gootota gaarreen carcar kan jaambutu jira kun Elamoo Qilxuu hundee Sheekaa Takkaawu Ahmad Taqii warra isa jala jiran baay'eetu jira isaan jala jiran akka Maamman Mahadii Sheekh Jamaal Bareedaa Sheekh Aliyyi Arsii Muhammad Umar Adam Korocee Dhugoomsaa Dhugaasaa Takkaawu Abdal Kajamu warrootii kanaaf namoota baay'eedha gaafa birallee Bushiraa Muhammad Kajjaan ni jira. Warrooti kana jechuudha gareen tuutak. Kan malee ammas garee Muhammad Zaakirtu jira. Muhammad Zaakir qabsootan keessatti illee nama qooda fudhatee jira. Inni ijoollummaadhaan barataa ture. Sagbaaraa'id Finfinneetti barataa ture. Osoo barataa jiru qabsoon tun sochii jalqabnaan barnoota isaa teeknika barataa ture. Barnoota muree dhufee isaanitti hidhame. Waan hidhannoodhaan qabsoo godhuu hin dandeenyeef yeroo san ijoollummaa qabuuf isa fuudhanii akka meeshaa fi kana bituuf godhan jechuudha Muhammad Zaakir. Meeshaa fi kana bitaa fi ture. Maayyii irratti eeguu Elamoo faan dhuman inni kun qabamee warra akka Ahmad Alhaadii Hussein faa wajjin warra murtii ajjechaadhaatti murtoofamtee turte jechuudha Muhammad Zaakir. San boodallee booda murtiin tun irraa kaanan asii deemee Somaalee dhaqee hidhatee Somaalee wajjin dargiin lolaa ture. Somaaleen alaabaa isaanii dhaabbanna hogga ishiin jettu Daaroo Labuu keessatti isaanii afaan garagalee Somaalee dha'ee Daaroo Labuu keessaa baasee booketti galchee achitti meeshaadhaan dha'anii ajjeessa jecha Muhammad Zaakir. Warri kunis ni jira. Garee ammas tokko jira. Hordofaa Walee Raaree Habroo warra jaantu jira. Isaan booda kunis jechuudha san booda qabsoo isaanii. Isaan kunis odumoonni qabsoo godhaa jiranii sochii addaa godhaa jiranii uummata dammaqsaa jiranii dhaawamanii ni dhuman jechuudha warra. Obbo Abbaas Idriis ammoo akka Jeneraal Taaddasaan waa'ee Oromootiif halkanii fi guyyaa hirriiba dhabanii ifaajan akkasitti ragaa bahuufi. Hadooduu isaa kan beeka ilmaan Oromootiif galgalaa ganama hirriiba hin qabu. Hirrafu beekte gootummaa isaatiin beeka. Adde Abullaaqaa fi adde Asallafechi Asaffaa waa'ee Jeneraal Taaddasaa imimmaan lolaasanii akkasitti dubbatan. Isin barjee kanaan hin mallee barjee saafaa baadhattanii deemuudhaan hin malleen jee. Osoo jeynoota babbareedaan kun ilmaan Oromoo jiranii ta'a saafaadhaan baadhattanii jee mootummaan apha silaa beekee gammanamaatti isinii naqaan hin jee bombaa
saafaa baadhatanii hin deeminaadhaan hunjeeti. Ansoolaa keenya akka boorsaadhaatti nu tolchee akka boorsaaf fannifadhaa deemaadhaa jesaafaa nu tarroo kaayatan mataan keessan wanni isin taha jedhee akkasitti huccuu san nuu qabee wattaaddarti san huccuu nuu qabsiisee nuti akka boorsaatti huccuu fannifannee akkasitti lagaa gallee Taaddasaa Birruudhaa nama minaamin ta'een ajjeestuun silaa. Akka abbaa kiyya irraa jeettiin boo'ee lakkaawwadhee minaamin ta'een silaa keessa ajjeestuu miti. Yoo jeenummaatti jeenaa oliiti Taaddee Birruu. Akkasitti seenaa kana hunda qaba. Hin dhufanii achuma oolanii suuqii keessa wajjin haasa'anii oolanii. Anis suuqii wajjin gurgurra. Gizee takkee ogguun bahe jammaa kiyya. Isaan buna haadhaabanii immoo jaboo haasofne waliin jedhan. Dhalaa biratti ministeerii haasa'an jedhanii achuma taa'anii haasa'aa oolanii. Dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Egaa waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu kan hin himamin, kan hin barreeffaminii fi kan hin qoratamin keessaa xiqqoo ishee isiniif qoonneerra. Seenaa goota kanaa fi seenaa gootota Oromoo biroos dhawaatan waliif qoonna. Torban qophii biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Kan bakateen beekne ana sanyii leencaa akkamiin leencaa ana sanyii waaqoo ana sanyii Taaddee ana sanyii Elamoo ana sanyii Maammoo sanyii Huseen Buune kan bakateen beekne ana sanyii leencaa akkamiin leencaa sanyii Huseen Buune kan bakateen beekne ana sanyii leencaa akkamiin leencaa. Yaade biyya garaanu sadabe yaade biyya abbaatu no wataarolo baase biyya abbaatu no wataarolo baase biyya garaanu sadabe yaade biyya garaanu sadabe yaade biyya abbaatu no wataarolo baase biyya abbaatu no wataarolo baase biyya kannu milikee jolle darri ka'ee daanu jolle darri ka'ee daanu jolle darri ka'ee daanu. Falon dibe jolle malu sani lalu jolle malu sani lalu jolle malu sani lalu korme malu ilma wada jade komme samni duga farsu komme samni duga farsu korme malu dubbi jasan kade komme gadi satara su komme gadi satara su korme malu saba sera tumate komme duga bira kawatu komme duga bira kawatu. Korme malu warra hera nurate komme uma muti kwa matu komme uma muti kwa matu. Wahu yashimalako wahu yashimalako wahu komme yashimalako komme yashimalako komme ana sanyi wako ana sanyi Taaddee ana sanyi Elamoo ana sanyi Maammoo sanyi Huseen Buune kan bakateen beekne ana sanyi leencaa akkamiin leencaa sanyi Huseen Buune kan bakateen beekne ana sanyi leencaa akkamiin leencaa ana sanyi wako ana sanyi Taaddee ana sanyi Elamoo ana sanyi Maammoo sanyi Huseen Buune kan bakateen beekne ana sanyi leencaa akkamiin leencaa sanyi Huseen Buune kan bakateen beekne ana sanyi leencaa akkamiin leencaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa seenaa fi seexaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar biroo galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.